Okay, today we see about maternity, antenatal care, waa'ee tajaajila dhala dura godhamu, waa'ee sanii ilaalla. Objectiviin isaa at the end of this session yeroo koorsii kana waggaa xumurte wantoonni ati beekuu qabdu waa lama. Tokkoffaani differentiate risk approach from ANC approach. Warreen rakkoon irra dhufuun teessisi jedhanii tajaajila godhaniif fi warreen antenatal care follow godhan kana adda baafta maloota jiran kana. Describe the different component of ANC service. Tajaajiloota as keessa kennamu kana qabiyyee isaatii ibsa isaatii wajjin adda baafta. Jalqaba antenatal care jechuun maali? ANC jechuun hiikkaan isaa antenatal or antepartum or perinatal care sadeenuu hiikkaan isaa tokko. It is a care given to women during her pregnancy. Tajaajila dubartootaaf yeroo isaan ulfa qaban taasisan saniitu antenatal care jedhama. Yookaan immoo antepartum care jedhanii yookaan perinatal care jedhama. During the period between conception and onset of labor. Ulfa kana yeroo inni gadameessa keessatti maxxanirraa kaasee hanga ciniinsuun eegaltutti tajaajila godhamu sani. Maali kaayyoon isaa? Objective of ANC tokkoffaani to prepare women for labor. Dubartii qopheessu ciniinsuudhaaf, lactation harma hoosisuudhaaf, and subsequent care tajaajila achi booda daa'ima saniif taasifamu dubartii qopheessu. To provide education and advice to women. Barnoota fi gorsa kennuudhaaf dubartootaaf kaayyoon ANC dha. Kabira to promote and maintain good health of mother and fetus. Fayyaa haadholeetii daa'ima garaa keessa jirtuu sanii eeguudhaaf. To ensure that the pregnancy result in healthy infant and healthy mother. Wanni ati mirkaneeffattu kaayyoon ANC dha. Ulfi kuni bu'aansaa haadha fayyaa taatee fi daa'ima fayyaa taate akka argamsiisu mirkaneessu. Kabira to detect high risk condition. Warreen rakkoolee hamtuu keessa jiran san yeroon arguudhaaf. Early and treat appropriately. Yeroo garde sanitti wal'aanuudhaaf. Kaayyoon ANC dha. Guddaan isaa kana. Benefit to newborn may be even greater than benefit to mother. Amma ANC kanarraa warreen bu'aa guddaa argatu ilmoo sani. Daa'ima santu bu'aa guddaa irraa argata haadharraa. Antenatal care actionidhaa fi problem that may be prevented laalame. Gochoota yeroo antenatal careidhaa taasifamanii fi rakkoo isaan kun ittisan. Ka jalqabaa tetanus immunization. Kittibaatii farra tetanus yeroo kennaniif rakkoon ittifamu neonatal tetanusiin ittifamuu danda'a. Daa'imni suni yeroo dhalatte tetanusiin hin qabamtu. Syphilis screening. Kuni dhukkuba fantoodha qorachuu. Yooniif kana goote rakkoon ittifamtu aborshiniin faan ittifamuu dandeessi. Sababa kanaan ulfi kan baane stillbirth dhalattee kan duune congenital syphilis fantoon tuni dhalootaan wajji kan dabarre ilmoo tanatti. Screening and treatment of other STI. Dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin dabran yeroodhaan laaluu. Rakkoon kanaan ittifamtu newborn gonococcal or chlamydial infection. Ilmoon sun waggaa dhalatte dhukkuboota akka coqxoodhaatii fi chlamydia fa'aadhaan qabamuu dandeessu. Malaria prevention. Malaria bookee buusaadhaa ittisu. Maaliin ittisanii? Insecticide treated netii fayyadamuudhaan saapana sireedhaa. Yeroo kana goote rakkoon ittifamtu aborshiniin hafuu dandeessi. Sababa busee tanaan aborshiniin dhufuu waan dandeessuuf prematurity osoo bakka hin gahin dhalachuuf low birth weight
ilmoo kiiloon xiqqishoodha dhalachuufaa rakkoon kun hafuu dandeessi. Screening and antiretroviral for HIV. HIV yeroodhaan laaluudhaaf yoo qabaatte dawaa kennuufiin rakkoon ittifamtu HIV transmission to fetus ilmootti kan dabarre ittisuudha. Screening and treatment for anemia and hookworm raammoo hokkoodhaatii fi akkasumas hanqina dhiigaa yeroo laaluu fi wallaanuun bu'aansaa low birth weight ittisuudhaaf. Micronutrient supplementation. Micronutrient supplementation jechuun niwutirantoota xixiqqoo kan dabalataa kennuufi warreen akka vaayitaamin A fa'aa, ayiranii, fooleetii fi ayoodiinii kana fa'aa kennuun rakkoon haftu low birth weightiin hin jiraattu. Akkasumas prematurity suba kan gahin dhalachuun waan spinal cord defect. Spinal cordiin banaa taatee fa'aa dhalachuun hin jiraattu. Keraatiinizim quncaruu jechuudha. Keraatiinizim jechuun garmalee xixiqqoo ta'anii dhalachuu isaati. Danger sign and complication readiness plan. Karoora. Karoora mallattoolee hamaamtuu taatee fi xaxaa kanaa booda dhufuu dandeessuuf qophii karoora qophiiti. Yoo kana goote delay in obtaining treatment if problem arise. Yoo rakkoon dhufte osoo furmaata hin barbaanne turuurraa si oolchuu danda'a. Approach of antenatal care'ini antenatal care'iin kun akkaataan itti kennamu tooftaalee jira. Current modeliin kan ammaan tanaa jira. Focused antenatal care jira. Kan wayii irratti xiyyeeffate waa keessa baasanii waan sana irratti xiyyeeffatuu fi risk approach jira. Risk approach jechuun warreen rakkoo tanatti dhufuu dandeessi jedhamu. Isaan kana tokko tokkoon laallaa. Focused antenatal care kan jedhaniini focused or goal oriented antenatal service. Emphasize quality of care rather than quantity. Qulqullina tajaajilaa irratti xiyyeeffata. Heddummina nama tajaajila san fudhatuurra wanni inni irratti xiyyeeffatu. Provide specific evidence based intervention for all women. Tajaajiloota ragaa bu'uura godhate san kennuudhaaf dubartoota hundaafuu. Carried out at certain critical time in the pregnancy. Yeroolee hamaamtuu ulfa keessatti irra mudachuu dandeessu san irraa furuudhaaf. For normal pregnancy, WHO recommend only 4 antenatal visit. Warreen ulfi isaanii nagayate warreen rakkoo hin qabneef dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa antenatal care kana dhayixee yeroo isiin if laaltu yeroo 4 qofa godheef. Antenatal care, the major goal of antenatal care is galmi guddaan tajaajila kanaa to help women maintain normal pregnancy. Hanga danda'ame ulfi isaanii kun nagaya akka ta'u taasisu. Karaalee kamiin? Tokko early detection and treatment of problem. Rakkoolee ganamaan arguudhaan yeroodhaan wal'aanuudhaan. Prevention of complication and disease. Dhukkubootaa fi xaxaalee ittisuudhaan. Birth preparedness and complication readiness. Dhaluudhaaf qophii ta'uudhaa fi balaan akkanaatis dhufuu dandeessi jedhanii saniifis itti qophaa'u. Kabaraa health promotion fayyaa tana guddisuudhaan. Karaa kanaan hanga danda'ame ulfi normaalii akka ta'u taasisuudha galmi guddaan antenatal care'dha. Antenatal care segregate pregnant women into 2 groups. Bakka lamatti adda baasa tajaajilli dhala duraa kana waggaa dubartootaaf kennan dubartoota kana garee lamatti adda qoodan. Based on their specific health condition or risk factor. Haala fayyaa isaanii irratti hundaa'uudhaan takka rakkoo isaan qaban irratti hundaa'uun bakka lamatti adda qoodan. Gareen tokko those eligible to receive routine ANC. Basic component jedhaniin warreen tajaajila kana fudhachuudhaaf ulaagaa guutan warreen tokko kana. Gareen lammaffaadha those who need special care warreen tajaajila addaa barbaadan
based on their specific health condition haala fayyaa isaaniitti sanirra hundaa'anii warreen tajaajila addaa barbaadan jechuudhaan dubartoota bakka lamaan kanatti adda baasaniiti tajaajila kennaniif. All women first visit amma focused ANC moodeliin hoggaanii fi irratti xiyyeeffannee tajaajila kenninu jalqaba dubartoonni hundi of laaluudhaaf dhufa. Classifying form walii adda qoodamu dubartoonni dhufan kun. Any condition or risk factor detect in the applying classifying form. Yeroo adda qooddu kana rakkoolee jirtu jira. Risk factorii ni qabani. Yoo yeesii taate specialized care kennamaa tajaajila addaa additional evaluation barbaadan yookaan additional assessment yaalii dabalataa yookaan immoo follow up dabalataa barbaadanii if needed in clinic or elsewhere yoo barbaachise mana hakimaatti takka immoo iddoo biraatti illee. Yeroo classify gootu yoo rakkoon kan jiraatin taate no yoo taate basic component of ANC dha. Kun immoo warreen basic jala ramadamanii transfer of patient between basic component and specialized care is possible throughout ANC. Warreen jalqaba duraan basic jetteen san yoo rakkoo fidatan gara specializedtti dabarsuu ni dandeessa. Unscheduled ANC visit yeroon beellamaan malee dhufanii if ilaalan yeroo akkam. Unscheduled visit are made when complications occur. Tokko yeroo rakkoon itti dhufte. Lammaffaa follow up or referral is needed. Hordoffii yoo barbaachise takka bakka biraatti dabarsuu yoo barbaachise. Woman wanted to see the provider. Yoo dubartoonni sun deebi'anii ofumaaf fedhii isaaniitiif if ilaaluu barbaadan. Yookaan immoo provider changes frequency based on finding. Waan harkate irratti hundaa'ee ogeessi tajaajila kennuu sun turtii hanga isiin itti deddeebitu yoo jijjiire. Fakkeenyaaf history isiirra dhaabbatee yookaan exam or testing isiirra dhaabbatee yookaan immoo local policy imaamata naannawa saniirra hundaa'ee yoo yeroo jijjiire. Essential element of care in focused ANC. Wantoonni tajaajilli bu'uuraa kan yeroo san kennamu tajaajila akkam. Birth preparedness and complication readiness planning with family. Maatii wajjin ta'uudhaanii karoora da'umsaa qopheeffatti. Akkasumas rakkoon yoo irra dhuftes jettee saniif qophii taati maatii isiitii wajjin. Detection and management of coexisting condition. Haalota ulfa kanaa wajji jiran yeroodhaan ofirratti arguudhaa fi furmaatatti godhuu. HIV testing and counseling qorannaa HIV taasisuudhaa fi akkasumas gorsa kennuufi. Counseling for breastfeeding option. Akkaataa harmatti hoosiftu maloota harma hoosisiinsaa sanirra gorsa kennaniif. Family planning jiboota karoora maatii daanjar saayinii mallattoolee badoo yeroo ulfaa ta'an sanis ni barsiisanii. HIV or STI and nutrition. Haala nyaataatii fi dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin dabaran kanarratti gorsi ni kennamaaf. Tajaajiloota kana keessatti wantoonni ijoon isaan kana. Kabira treatment of any diagnosed infection. Wal'aansa dhukkuboota adda bahee fakkeenyaaf sifilisii yoo qabaatte, fantoo yookaan immoo gonooriyaa yoo qabaatte, cooxxoo yoo qabaatte wal'aansa godhuudhaaf. TT or TD doozii 2 tetanus toxoid kittibaatii kennuudhaaf. Iron and folate. Ironidhaa fi folic acid for 6 months of pregnancy. Warreen baatii jaatiif kennanii fi iron miligiraama 60 fi folate maayikiroograama 400 kennanii fi iodine supplementation in selected population. Hawaasa filatame yoo taate hanqina iodinii mudachuu danda'a jedhanii iodine illee dabalataan kennuufi. Akkasuma malaria prevention as per national guideline. Akka
qajeelfama biyyoolessaatti ittisa bookee buusaadhaati. With insecticide treatneetiidhaan saaphana sireedhaatiin kennuudhaaf. Birth preparedness plan karoora dahumsaati immoo qophii dahumsaa. Discussion of safest place for delivery. Dahumsaaf iddoon isiidhaa nagaya taate bakki isiin nagayaan itti dhaluu dandeessu eessa? With skilled attendant and complication readiness. Isaan wajjin mari'achuu bakki isiin itti dahuu dandeessu. HIV positive woman should be warreen HIV qaban HIV positive ta'anii ulfa qaban should be advised to deliver in health facility. Dirqama dhaabbilee fayyaatti dahuu akka qaban and to go to facility whenever labor is start. Yeroo ciniinsuun eegalte karas deemuu akka qaban mariisifamuu qaban. Yookaan immoo when her water is break hoggaa bishaan irraa jigan bishaan garbaa yeroo dhohan deemuu qabdi. Risk approach is not an effective ANC strategy. Kan rakkoo irratti xiyyeeffatee tajaajilli kennamu suni imaammata antinataal keeriidhaa kana guutuu hin taasisu. Sababni isaa maaliif? Complication cannot be predicted. Hin eegamu rakkoo wanni jedhamu tuni waan yeroo tana ni dhufti jedhamee sitti himamu miti. All pregnant women are risk for developing complication. Dubartoonni ulfaa hundi rakkoon irra mudachuudhaaf isaan hundi saaxilamu. Risk factor are usually not direct cause of complication. Wantoonni balaa kana ni fidamu jedhamu sun risk factoriin suni yeroo hunda complicationidhaaf sababa ta'uu dhiisuus ni danda'an. Many low risk women is develop complication. Warreen riskiin qabdu jedhamee low risk jala galmaa illeen rakkoolee hamaamtuu mudachuu danda'an. Have false sense of security. Waan hangi ati itti amantu riskii irratti hundoofte waa xiqqoo jechuudha. Most high risk women give birth without complication. Warreen high risk jedhamee balaan irra mudachuu teessi jettee ati eeytu rakkoo malee ta'uu dandeessi. Inefficient use of scarce resource. Akkasumas akka maleetti itti fayyadamuudhaan qabeenyi faan nama hanqachuu danda'a. Rakkoo kanaan mudachuu ta'a waan akkanaa qopheeffadhu jedhanii maallaqa waan qabdu harkaa fixanii booda rakkoo sanii malee dhalachuu fa'aa dandeessi. Now let us see assessment of pregnant women. Dubartoonni ulfa qaban akkamiin ilaalamu? Isaan kana asaasaa goonu. Assessmentii keessaa jalqaba history takingidha. Seenaa isaanii irraa fuudhu. History taking jechuun maali? Means of assessing health of women to find out any condition which may affect child bearing. Haala fayyaa dubartootaa keessatti rakkoolee daa'ima garaa jirtu tana miidhuu danda'an keessatti barbaadu. Santu history taking jedhama. Seenaa isii gaggaafachuudhaan. Component of history taking wantoonni yeroo seenaa irraa fuudhan jalatti qabuu qaban tokko demographic data dha. Social data or identification isaa isii tan adda baasu eenyu akka taate. Name, age, marital status, address, occupation, age, maqaasii, umrii isii, iddoo isiin jiraattu, waan isiin dalaytu, umrii isii yoo 16 gad taatee fi 40 ol yoo taate. Are considered as high risk mother jedhamee lakkaa'amu isaan kun. Umriin isaanii 16 gad taatee ulfaa'u 40 ol kuttee ulfaa'uunis. Family history gaafanna. Any hereditary disease yoo qabaatte dhukkuboota dhalootaan daddabran yoo qabaatte. Fakkeenyaaf cardiac disease fa'aa yoo qabaatte history maatii isaa diabetes, hypertension, TB in family maatiin isaanii yoo halakkuu dhaltu fa'aa taate. Medical history gaafanna. Kanaan dura rakkoolee fayyaa isii mudatte. Past medical history of woman's mother and father. Haala seenaa fayyaa haadha isiitii fi abbaa isii fa'aa. For example, DME fa'aa yoo qabaatte, hypertension fa'aa yoo jiraatte, TB fa'aa yoo jiraatte. Present medical history of the woman. Kan amma dubartiin tun qabdu.
For example, DME ni qabdi, sukkara, cardiac disease qabdi, dhukkuba onnee, any drug allergy ni qabdi, dhukkuboota dawaalee isii tanaan ta'an ni qabdi, hypertension, TB. Medication presently taking, dawaa ammaan tana fudhachuu jirtu sanillee ni gaafan. Inni biraa component of history taking keessa obstetric or gynecologic history dha. Seenaa daa'imaa ka dahumsaati moo past obstetric history gaafan. Obstetric history jechuun kanaan dura hangamta akka deesse, haalli dahumsa isii maal fakkaata. Great detail is required here. Bakki nuti irratti xiyyeeffannu bakka kana. Of each pregnancy, labor and period. Ulfa isiin dabarsite san tokko isaa ciniinsuu isii kam akka turte. Period jechuun eega dhaltee booda akkam ture seenaa isii gaafan. Gravid akkasumas para. Because sababni nuti ka dabarte san gaafannuufi most obstetric problem are recurrent. Rakkoon gaafa isii sun irra deebi'eetii sitti dhufuu danda'a. And have chance of reoccurring in the present pregnancy. Carraa ulfammaan tanaa kanarratti itti deebi'ee argamuudhaa waan jiruuf. Fakkeenyaaf antepartum hemorrhage osoo hin dhaliniin dura dhiigni irraa yaa'u, postpartum hemorrhage eega dhaltee booda dhiigni yaa'u, premature membrane, DM, caesarean section, ectopic pregnancy, seenaalee kanaa kana yoo qabaatte ka ammaa kanarrattis dhufuu waan danda'uuf ni gaafan. Past obstetric history ask about number of previous pregnancy. Kanaan dura hangamta akka ulfooyte. And birth. Kanaan dura hangamta akka dhalte. And about current pregnancy. Akkasumas ulfammaan tanaa kanaan wal qabatee ni gaafan. Gravidity is total number of previous pregnancy. Gravidity yeroo jaan lakkoofsa kanaan dura isiin ulfooytee jechuudha. Regardless of pregnancy duration, the outcome. Ulfi sun hanga inni turee fi boodarra akka inni tahee san dhiise sanii maletti jechuudha. Numa ulfaa'udha. Fakkeenyaaf ulfooytee including spontaneous miscarriage or abortion before 28 weeks of gestation. Takka osoo 28 hin gahin dura irraa bahullee haa qabaattu takka immoo harraa baatullee hangi isiin ulfooytu sun gravidity jala lakkaa'amu. Parity number of baby delivered either alive or dead after 28 weeks of gestation. Lakkoofsa daa'imman isiin dhalteeti. Kan isiin ulfooyte sanirra hanga isiin dhalte lubbuudhaan. Takka immoo haduuti. After 28 weeks of gestation eega torbaan 28 teessee. Amma hiikaa jechoota tokko ilaalamee kaas jala jiru. Newly gravida jaan. Newly gravida jechuun woman who is not currently pregnant and has never been pregnant. Newly gravida jechuun dubartii ammaan tanaas ulfa hin qabne ka kanaan durallee ulfaayin saniini newly gravida jaaniin. Primi gravida ka jaaniin ammoo first pregnancy dha. Kani ulfa yeroo jalqabaa ammaan tana ulfooyti. Multi gravidaan. Multi gravida jechuun woman who is pregnant currently, dubartii ammaan tana ulfaa for more than the first time. Number is not specified. Multi gravida jechuun lakkoofsa hin himamne hedduu jechuudha. Hedduudha ulfooyte jechuudha. Nullipara jechuun yookaan immoo parazero jechuun. Nullipara jechuun woman who has never give birth or no pregnancy reach 28 weeks. Dubartii kanaan dura hin dahin yookaan immoo ulfa torbaan 28 gahe hin argatin jechuudha. Primipara
yookaan para 1 jechuun hiikkaansi 1 birth after 28 weeks jechuudha. Yeroo takka deesse torbaan 28 ulfi eega gahe. Multiparaan 2 or more births after 28 weeks lama yookaan lamaa oli deesse. Ulfa torbaan 28 ol kuti. Number is not specified. Lakkoofsi hangi isiin deessee sun addan baane. Grand multiparaa jechuun 5 or more births after 28 weeks. 5 fi achii ol deesse. Saniini grand multiparaa jedhaniin. Kun ammoo ta guddatte jechuudha. Past obstetric history seenaa ulfaa kadabre dhugaa gaafan. The following should be asked for all previous pregnancy in chronologic order. Tartiiba kanaan gaafatamuu qaba jawaabanii fi ulfa kanaan dura dabre gaafattu. Deetii isaa, manzii isaa, and the year of gestation. For example, fakkeenyaaf first delivery in May 2000. Fakkeenyaaf ulfa jalqaba dhaltee ji'a caamsaadhaa bara 2000tti deesse. Length of gestation gaafanna hanga ulfi sun garaa ture. Abortion jechuudhaaf torbaan 28 duratti yoo bahe abortion jedhaniin. Preterm kan jedhaniin ulfa less than 37 completed week osoo torbaan 37 guutin dhalateeni preterm jedhan. Term jechuun warreen bakka gahe greater than 37 completed to 42. Torbaan 37 irraa hanga 42 jidduu warreen ta'e. Post termiin kun amma torbaan 42 ol kakute greater than 42 completed week. Significant antenatal medical problem akkasumas rakkoolee fayyaadhaa kan xiyyeeffannaa barbaadan like hypertension, antepartum hemorrhage, diabetes warreen kana xiyyeeffannaa barbaadan. Dhiibbaan dhiigaa faana. Osoo hin dhalin dhiigni yaa'uun faana. Dhukkubni sukkaraa fa'aa yoo qabaate. Onset of labor gaafanna akka ciniinsuun kanaan dura itti eegalaa turte. Spontaneous moo induced. Ofumaan eegalte moo itti kaasan. Induced jechuun kan dawaadhaan itti kaasan jechuudha. Fetal presentation. Akka ilmoon sun itti dhufte. Presentation jechuun waan karaa dura dhufe san jechuudha. Duration of labor hanga ciniinsuun irra turte kanaan dura. Akkasumas mode of delivery akkaataa itti deesse. Spontaneous vaginalidha. Ofumaan jalaan dhalte moo instrumental meeshaadhaan moo cesarean section moo baqaysaniiti moo destructive delivery. Destructive jechuun kan ciraniituma keessaa guuran jechuu ilmuma sanuu. Fetal outcome akkam ilmoon suni eega dhalattee booda akkam taate. Alive or dead. Lubbuun ni jirti moo ni duute. Sex of newborn saalli ilmoo dhalattee sun. Weight of newborn ulfaatinni isii hangam takka. Malformation ni qabdi. Rakkoolee ni qabdi. Current condition ilmoon sun irra jirtu kana amma. Postpartum complication eega dhaltee booda rakkooleen isii tanarra dhufte ni jirti. Haadha tanarra postpartum hemorrhage ni qabdi. Breast feedingidhaan wal qabatee harmanii lu'isitti moo lu'isiif. Present obstetric history seenaan maan tanaati seenaa ulfammaa. Last menopausal period guyyaa xuriin irratti dhaabbatte. The first day of last menstrual period and menstrual history kana gaafanna guyyaa xuriin sun irratti dhaabbatte. Akkasumas seenaan xurii isii akkami. Exposure or treatment for any sexually transmitted infection. Dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin dabraniin isaa saniin qabamtee moo wal'aanamtee. Does she have ANC follow up or not? Tajaajila kana hordofuu jirti moo hin jirtu. Does she have TT vaccine or not? Kittibaatii tana fudhatte moo fudhanne. Kana gaafan.
any abnormality or problem during present pregnancy. Chief complaint in pregnancy jechuun yeroo ammaan tana rakkooleen jirtu hoota akkam ammaan tana vaginal bleeding qabdi, dhiigatu jala yaa'u jira, abdominal pain qabdi, headache, blood division, ijaan waa arguu dadhabuu jechuudha, epigastric pain, garaan karri olii dhukkubuu, back pain, dhukkubii duudaa, weakness, laafina. Fetal movement is decreased. Hanga daa'imni garaa keessa sossootu suni xixiqqaatte yookaan immoo increased takkaan immoo ni dabale. Used to assess fetal well-being, haala fayyaa ilmoo sanii beekuudhaaf kan itti fayyadamu. Present obstetric history jalatti using last menstrual period fayyadamneeti waa lama shalayna. Calculate gestational age, umurii daa'ima sanii ammaan tanarra jirtu. Ulfisuun baatii meeqa jira? Estimated or expected date of delivery, guyyaatti dahuu ni deessi jedhamee tilmaamamu. Eegamu. Waa lamaan kana shalaguu dandeenya. Guyyaa xuriin irratti dhaabbatte fayyadamnee jechuudha. Gestational age jechuun maali? Umurii daa'imni sun gara jiru jechuudha. Number of weeks the fetus has been in the uterus. Torbaan fetasiin suni gadaamessa keessa jirtu. It is total day of pregnancy. Guyyaa ulfisuun jiru jechuudha. Guyyaa waliigala ulfisuun jiru. From last menstrual period up to day of ANC check-up. Hanga guyyaa isiin if ilaaluu dhuftee sanitti jechuudha. And divided by 7. Guyyaan suni walitti dabalameeti torbaa hiramee torbaan hangana ja'an. Guyyaa isiisan guyyaa xurii irraa dhaabbatte sanirraa kaaftee guyyaa hanga isiin dhuftee kana jidduu jiru walitti dabalteeti torbaa firtee torbaan hangana jettaan. Gestational age jaaniin. Calculation of gestational age guyyaa ulfa kana shalaguudhaaf last menstrual period fayyadamna. Akkasumas expected date of delivery beekuudhaafis isa kana fayyadamna. Estimated by regularity of period, no immediate past, oral pill, no bleeding in early pregnancy. Amma yeroo guyyaa last menstrual period kana yeroo gaafannu xuriin isii sun haalli isii akkam ture duraan normaaliidha haalli itti deemu. Eegaa karoora maatiidha piilisii kaafaniin fayyadaman san fayyadamaa turteeti achumaan ulfi kun eegale. No bleeding in early pregnancy. Yeroo ulfaa'uu deemtu san baatii san keessa dhiinummaa nutti hin dhufne. Kana laalleeti tooftaaleen itti isa kana shalaynu mala lamaa jira. Using European calendar fayyadamuudhaan. Calendar warra Awurooppaadhaa fayyadamuudhaan subtract 3 months add 7 days. Baatii sadirraa irrifteeti guyyaa torbatti taatee karaa kanaan dalayda jira. Kanarra inni laafaanii Ethiopian calendarii fayyadamu. Expected date of delivery guyyaan ni dhalti jedhamee dubartiin takkatti laalamu. Delivery date is estimated by counting forward 280 days. Guyyaa xuriin irraa dhaabbatte sanirraa guyyaa 280 fuuldurachi lakkaawaniiti guyyaa akkanaa dhaloota ishii jedhanii tilmaaman fuuldura jechuudha. If last menstrual period is now, yoo inni kun ka beekamu taate. Akkasumas reliability ka dhugaatti isiin itti amantu taate. The client has history of regular period yoo qabaatte maas seenaa xuriin isii guyyaa wal fakkaatutti dhufuudha yoo qabaatte. EDD is calculated by kan shalaganiin Ethiopian calendar yoo taate guyyaa xuriin irraa dhaabbatte plus 9 months baatii 9 taateeti ida'uu 10 jettaan. If back day are not included, yoonii fi qaammeen keessatti dabalamuu baatte. Yoo qaammeen keessatti dabalamte yoo qaammeen keessatti dabalamte garaagarummaan isaa bakka 10 goote sanii
guyyaa 5 itti dabalta. If Pacme day is passed or included and Pacme have 5 day. Kan 5 guutu sun yoo qaammeen dabarte sun guyyaa 5 taate. Qaammeen yeroo garii 6 taati. Yoo 6 taate 4 itti daala. Pacme day is passed or included and have 6 days. Guyyaa xurii irraa dhaabbatte san irratti baatii 9 dabalteeti achi booda guyyaa 4 itti dabalta. Amma egaa histirii finnee dubartii takka ta ulfa qabdus histiriin isii tana physical examination ilaalla. Qorannaa qaamaa. Qorannaa qaamaa godhuudhaan dura condition to be fulfilled wantoota guutamuu qabu jira. Tokkoffaa privacy, reassurance, nageenyummaa qaamaa akka qaamni isii dirree hin baane, reassurance isii tana amansiisu. Explain what you are doing, maal godhuu fi akka deemtu itti himu. Empty bladder, qorannaan dura bilaadariin isii qulqullaa'uu qaba, fincaanuu qabdi. Adequate light, ifaan gahaan jiraachuu qaba. Positionii sirriidhaa ciisuu qabdi. Gowning and draping, uffifamuu qabdi. Eye contact during examination, yeroo qorannaa gootu ijaan sirrii ilaalu, ija keessa. Hand washing, harka dhiqachuu. Prepare necessary equipment, meeshaa barbaachisoo ta'an qopheeffachuu. Kana booda physical examination of pregnant woman at first visit. Qorannaa qaama dubartii yeroo jalqabaatiif dhuftee takka godhamuuf jalqaba general appearance isii ilaalta. Gubbaarraa kaatee hanga gadiitti. As she walk in, observe any deformity. Akkuma isiin deemtu sani rakkina qaama kanarraa ni qabdi, hokkolaafa deemti. Stunted growth, guddinni isii hangam takka duraanuu waan gabaabduudha, waan lafa biraati. Limbiin isii kami, miilli isii jechuudha, mogoleen isiituun hangam takka. Does she look well or pale and tired? Ishiin tun hoggaa ilaalte akkatti nama fayyaa qabu si fakkaatti moo nama oolagee si fakkaatti moo nama dadhabee jiru si fakkaatti? Kana ilaalta. Vital sign irratti blood pressure ni ilaalta. Pulse rate, respiration rate, temperature, weight fi height ilaalta. Muwaakii ilaalta. Muwaakii jechuun mid upper arm circumference jechuudha. Bal'ina hanga irree gara olii kana. It is used to identify acute malnutrition. Dubartoota ulfaa irratti yoo muwaakiin isii 23 eega taate indicate acute malnutrition agarsiisa. Hanqina nyaataa keessa jirti dubartiin sun. Gubbaarraa gadoo qorannaa godhuu deemta. Heenti ilaalta. Heenti jechuun head, eye, ear, nose and throat. Gubbaarraa akka gadoo yeroo ilaaltu conjunctiva ilaalta. Conjunctivaan isii akkam jira? Iskalaraa ilaalta. Ijjitii adiin tun akkam jirti? Tiis, ilkeesii ilaalta. Buccal mucous membrane, mallaan siituun gara keessaatiin akkam jirti? Tuusii paalar adiidha. Jaawundisii qabdi. Biicaa taatee jirti. Dry mouth, afaan sii hundi goggoganii. Dental care, rakkoo ilkee qabdi. Heedii isii ilaalta mataa isii kana. Rifeensi isii kun is hair is clean or not? Rifeensi isii kun qulqulluudha moo qulqulluu miti? Moo hin jijjiifaa qabu? Eye ilaalta. Is conjunctiva is pale or not? Ija tanarra conjunctiva yeroo ilaalte adiidha moo adii miti? Yoo peelii taate it is indicate anemia. Tooth decayed, teeth dental care. Ilkee yeroo ilaaltu dental care qabdi, gugurraachomtee jirti. Face ilaalta, fuula isii. Fuula isii irratti does she look healthy? Fayyaa fakkaatti hoggaa ilaaltu. Deemaa qabdi moo hiika qabdi fuula kanarra? Sign of anemia. Hiika qabaattes. Neck ilaalta, morma isii. Any swollen gland or thyroid? Xannachi morma kanarraa hiitee jiru ni jira. Thyroid glandiin isii akkami? Hiitee jira. Chest isii ilaalta, qooma isii. Qomti dubartii ulfa qabduutii fi tan qabneetis itti seemaas wal fakkaataadha. Breast ilaalta, harma isii. Asas size, hamma isaa ilaalta. Nipple retraction. Nipple jechuun fiinxa qara sani. Inti qal'isu
Retaraaktii ta'ee jira gara keessaatti if duuba deebi'ee keessatti jikute inverted moo inverted gara tokko jallate moo keessatti jikute discharge qaba from the nipple waan keessaa yaa'u jira pigmentation halluu qaba lamp waan akka firiidha xixiqqoo qaba tenderness dhukkubbii color change jijjiiramuun halluudha ni jirti harma kanarratti. Cardiovascular system irratti wanti ati ilaaltu arterii ilaalta blood pressure dhiibbaa dhiigaa siin ilaalta pulse rate kana yeroo ilaaltu waa sadi ilaalta ritamii isiin ittiin deemtu wal fakkaattuudha volumiin isii hokkame gayaadha moo gayaa miti karaakteriin isii hokkame suuta deemtee dhaabbatti moo veinii irratti maal ilaalta iddoota dhiigaa gubbaarraa mul'atan kanarratti abnormal venous distension over the neck garmalee yoo veiniin gara mormaatiin jiru kuni jaagular veiniin kun yoo garmalee ol bahe jaagular vein distensionii rakkoo onneetiin walitti hidha. Auscultation ni dhageeffata. Stethoscopeidhaan. First and second heart sound S1 idhaaf S2 ni jirti. Marmariin ni jira. Marmar jechuun abnormal heart sound jechuu sagalee normaaliin ta'e gaaloppi takka kottee fardaa tafii duufa ni qabdi. Point of maximal impulse bakka pulsii ati itti eedurra jallachuu jechuudha. Deviation to left is possible in pregnancy. Yeroo ulfaa pulsiin tuni gara bitaatti jallachuu dandeessi. Ni jirti moo hin jirtu ni ilaalta. Apical pulsii yeroo ilaaltu gara bitaatti achi jallachuu dandeessi. Abdominal examination dha. Qorannaa garaati. Kaayyoon ati garaa kana qorattuuf tokko to observe sign of pregnancy mallattoo ulfaarra ilaaluudhaaf to assess fetal size growth and health hanga ilmoon sun geesse guddina ishii fayyummaa ishii ilaaluuf to diagnose location of fetal part bakka mataa mucaa jiru bakka mucaan kun jiru ilaaluudhaaf to detect any deviation from normal waan normal irraa maqe irratti ilaaluudhaaf. Steppiin ati itti ilaaltu jalqaba inspeectionidha. Ka lammaffaa palpationii, ka sadaffaa auscultationidha. Percussioniin hin jiru. Wanni dhodhooytu hin jiru. Warreen ulfaarratti. Inspeectionii irratti ijaan wanni ati ilaaltu inspect for S. S abbaa afur ilaalta. S abbaan afuran tokko saayizii. Ka lammaffaa sheeppii. Ka sadaffaa iskiinidha. Ka afuraffaa iskaariidha. Saayiziin amma gaa saayizii garaan hanga isiin guddate should correspond with supposed period of gestation guyyaa ulfaati isiin sitti himte sanii fi hangi garaan guddate kun wal madaaluu qaba. Observe whether it is too large that may indicate twin. Yoo ni guyyaa isiin sitti himte kanarra garmalee guddate lakkuufaa ta'uu shakkita. Kabiraa polyhydramnios bishaan garbaa afaan itti heddummachuu big baby and obesity takka ilmoo santu garmalee guddoo takka ammoo isiitu cooma qaba. If it is too small garmalee xiqqaatu taate saayiziin suni you suspect intrauterine growth retardation ilmoon tun gadameessa keessatti quncaru jirti. Takka small baby ilmoo santu xiqqisho oligohydramnios fa'a takka bishaantu garmalee xiqqaate. And small gestation takka ammoo guyyaatu garmalee xiqqaa. Shape irratti maal ilaalta? Usually ovoid in primigravida ovalidha. Warreen amma ulfaawan luffeedha akkanatti achi qara. Warreen primigravida. With longitudinal line. Karuma tokkotti akkanatti luffeedhaan ta'a. In multigravida it is round and broad and transverse. Geengoo fakkaata. Shapein isaa kubbaa fakkaata kan warreen hedduu ta'ee jiru. Transverse line yoo taate yoo labbakka jiraatu taate garmalee guddata. Iskiin irratti maal ilaalta? Liiniyaa nigiraa jira. Liiniyaa nigiraanii
It is midline hyperpigmentation. Walakkaa kanarraan akkana ol deemuu jira sarara gurraacha. Due to melanin. Melaniniin waan garmalee bakka sanii kuufamuuf melaniniin kan enzaayimii iskiinii kana keessa jiru. Sababa sanirraa gurraattomti. Istiraagiraavidamii jira. Istiraagiraavidam jechuun garaa kanarra akkanatti harriiqaa qabdi akkana gaduu. Sababni isaa waan garmalee adda dhiifamuu jiruu fi akkanatti sarara qaba. Kabiraa iskaar ilaalta. Any operation iskaar. Yoonii fi kanaan dura baqaqfamtee jiraatti. Caesarean sectionii fa'a. Inni itti aanu obstatric palpationidha. Qaqqabattee ilaalta. Yeroo qaqqabattee ilaaltu kana generaalii fundal height is reach. Hangi fandasiin yookaan immoo gadameessi kun bakki inni dhaqqabu eessa? 12 weeks fundasis is slightly above symphysis pubis. Lafee symphysis pubisii jedhamtu tana pubic boonii tana yeroo kana xiqqishoo irraa ol kuta. Yeroo 7-16 fundasis halfway between symphysis pubis and umbilicus. Walakkaa symphysis pubisiitii fi handhuraa jidduu jira. Yeroo 7-16. 7-22 irraa hanga 20-22 jidduutti fundasis at umbilicus handhurarra jira. 36 weeks fundasis at xyphus sternum. Xyphus sternumii olii tana jira jechuudha. Qoma tana jala ol dhufee. Obstatric palpationiin kun maloota ittiin palpeet godhanii jira. Tooftaalee. Yookaan immoo inni jalqabaa Leopold Manoeuvre jaaniin. Mala Leopold jaaniin it is preferably performed after 24 weeks gestation when fetal outline can be already palpated. 7-24 booda yeroo ilmoon suni sirri qaqqabatamuu dandeessi. Yeroo sani kan inni godhamu. Preparationiin isa kana godhuudhaaf dura qophiin ati gootu explain procedure to the patient itti himta. Waan godhuufii deemtu san. Instruct woman to empty her bladder first. Jalqaba bladderii isii qullachuu akka qabu itti himta. Jaanuu qabdi. Place woman in dorsal recumbent position. Dorsal recumbent jechuun supine with knee flexed. Dugdaan ciiftee jilbii ol caccabuu qaba. To relax abdominal muscle. Wanni san gootuuf maashaan garaadhaa kun akka laaffatuuf. With her arms down. Harkisii gadi dacha'uu qaba. Place small pillow under the head for comfortable. Akka isitti toluuf tiraazii xiqqoo mataa jala kaa'uu qabda. Kana booda maal goota? Drape properly to maintain privacy. Privacy isii eeguudhaaf sirriitti uffisuu qabda. Warm hand by rubbing together. Harka walirra gattee uwwisuu qabda. Maaliif? Cold hand can stimulate uterine contraction. Harki yoo qabbanaawaa taate, harka qabbanaawaa yoo taate uterine contract godhuu danda'a. Gadaamessi kottoonfachuu eegaluu danda'a. Use the palm with finger held together for palpation. Yeroo inni qaqqabattu harki kee qubni isaa sirri waliin maxxanuu qaba. Waddaan facaasuun qabda. As jalatti wantoonni jechoonni ijoon jiran tokkoffaa attitude jaaniin. Attitude jechuun qaamni mucaadhaa walii kam jira. Relationship of fetal part to one another. Fakkeenyaaf mataadhaa fi gadiin tun akkami walirra. Normal attitude flexion. Flexion jechuun akkana gajjechuu jechuudha. Mormi kuni gara qomaatti gajjechuu jechuudha. Abnormal extension ifaa duubatti jechuufa. Takka immoo deflection jechuun takka gamana fa'aa jechuudha. Presenting part jechuun maali? Waan jalqaba hoggaa vaginal examination gootu qubaan tuyxu san jechuudha. Parts of fetus field through vaginal examination. The normal presenting is vertex. Normally bakki jaan vertex jechuun walakkaa mataa kanaan dhufuu qabdi jechuudha. Abnormaliin ammoo biriichii fa'aadha. Hudduu fa'aadha yoo dhufte. Face, biroo, fuula fa'aadhaan, nyaara fa'aadhaan, takka shoulderii fa'aadhaan, ceekuu fa'aadhaan yoo dhufte. Kun abnormaliidha. Inni biraa denominator.
Denominator jechuun waamamaadha. The parties of fetus which determine the position. Kutaa fetusii sanirraa kan iddoo san si garsiisu, iddoo san ibsu. Fakkeenyaaf yoo vertexiidha jennu occipitiin jiraachuu qaba. Occiput jechuun walakkaa lafee tana. Biriichiidha jechuudha saakiramiidha. Saakiram jechuun lafee saakiraaliidha sanii lafee eegee sanii. Feesii yoo ta'e hoo mentam. Mentam jechuun isa kana areeda kana. Position jechuun maali? Position jechuun it is a relationship between denominator of presenting to 6 area of muscular pelvis. Position jechuun hariiroo qaamni dura gaddeemu jiru hunii fi pelvikiin haadhaa kuni walii qaban. The normal position is anterior. Gara duraatiin dhufuu qaba. Dura ta'uu qaba. Abnormally yookaan malposition kan jedhamu occipital posterior position. Occipitaaliin yooniif inni kuni duuba ta'e. Occipitaalii yoo gara duubaa ta'e. Obstetric palpationii keessaa tokkoffaan fundal height ilaaluudha. Yookaan immoo fundal palpation jedhaniini first Leopold manoeuvreidha. Mala tokkoffaadha kun. Malli jalqabaa kun kaayyoon isaa purpose isaa determination of fundal heightidha. Kaayyoon isaa determination of fundal height and what occupies the fundus. Hanga fundasiin kun dheerate laaluudhaa fi fundasii dheerate tana gara oliitiin maaltu jira? San beekuudha kaayyoon first Leopold manoeuvreidha. Fundal height kana laaluudhaaf malli nuti fayyadamnu. Meetodiin measure fundal height in finger breadth or by centimeter. Takkaa qubaanii laalla. Takkaa immoo seentimeetira fayyadamneeti. Qubaan akkamiin laalla? Finger meetodiin below umbilicus one finger is indicate 1 week. Handhuraa gaditti qubni tokko torbaan tokko si agarsiisa. Yoonii fi fundasiin umbilicusii gad jiraate qubni tokko torbaan tokko si agarsiisa. Abbaaf umbilicus one finger is indicate 2 week. Handhuraa olitti immoo qubni tokko torbaan lama si agarsiisa. Handhuura laaltee qubni tokkorraa ol kute torbaan lama dabartee jirti jechuudha. Tape measurementiin MC Donald technique jedhaniini seentimeetirumarra keessee sanii ilaalu. Fundal height measurement in centimeter from symphysis pubis to top of uterine fundus. Lafee symphysis pubisii sanirraa pubic bone irraa kaaftee hanga bakka ulfii sun mataan fundasiitti dhaabbatutti laalu. Seentimeetirri tokko torbaan tokko seentimeetirri torbaan tokko wal qixa. Yeroonii fi seentimeetiraan laallu akkana laalla. Asirraa kaafneeti hanga bakka fundasiin itti dhaabbatuuti. From symphysis pubis to the top of uterine fundus jechuun akkana. Fundal palpationiin purpose isaa to know what occupy fundus. Fundasii san keessa maaltu jira? Malli isa kanatti ilaalanu. Using two hand harka lama fayyadamteeti palpate on either side of fundus. Maddii lamaan qabattee ilaalta. And feel for fetal part lying in the fundus. Kutaa ilmoo sanii waan fundasii san keessa jiru. If it is said akkami beekta qaqqabattee yoo mataa taate akkami? If it is said firm jabduudha. Hard and round. Bakkuma san teessii jabduudhaasi shape'iinisi geengoo. That move independently of the body. Baalota bilmaas waan akka kubbaatii deddeemu. Kopha deddeemti gadii tanaa wajjin deddeemtu. Yeroo san mataadhaa jechuun sun. If it is breech yoo wanni olaane sun hudduu taatee softiidha yeroo qaqqabattu. Irregular and bulky massiidha. Bakka hedduu jirti shape'iin qabdu. Akka kubbaa sanii miti jechuudha. Kanaan beekta. Yeroo qaqqabattu harka lamaan kanaani akkana wal jidduu qabattee ilaalta. Fundal palpation jechuun akkana.
Kabiraa lateral palpation. Second Leopold Manuabari kun mala lammaffaa. Kaayyoon lateral palpation to now lie in the side of back. Akka isiin sun itti ciiftu fi maddiitamtu duuda beekuudhaaf. Lie gajaan long axis of fetus in relation to axis of mother uterus. Karaa dheeraa daa'imni sun itti ciise gadaamessa haadhaatii wajjin yeroo wal bira ilaallu. It may be longitudinally tahuu danda'a. Akkanatti gad ciisuu transversii tahuu danda'a. Labbatti takka obliquii shafaaxaafaa tahuu danda'a. The back of fetus duuda sii hokkamitti beekan. To auscultate fetal heartbeat bakka saniin dhageeffachuudhaaf duuda barbaada. Because fetal heartbeat at 20 weeks is well heard in the back. Yeroo mucaan sun 20 ga'e heartbeatiin isaa gara duudaatiin sirrii dhaga'ama. Meetadiin isaa kam ilaalla? One hand is used to steady uterus on one side of abdomen. Harka tokko gamanaan keenya. While other hand is moves slightly on circular motion. Suuta haala geengoodhaan deemuu qaba. Gubbaarraa gara gadiitti. To feel for fetal back and small fetal part. Duuda mucaatii fi bakka karaa xiqqaa ta'e laaluudhaaf. Use gentle but deep pressure. Suuta godhi garuu jalatti gad laaluu qabda jedha. Not the regularity. The regular side is back. Yeroo gubbaarraa akkana gaduu laalaa deemtu san waan walqixaan deemu karaa duudaatiin beekta jechuudha. Yommuu jidduutti jallachuun faan jiraatte karaa duudaatii miti. Akkana laaluu jira jechuudha. Maddii tana lamaan qabachaa. Lateral palpation jaaniin. Sadaffaan deep pelvic palpation jaaniin. Pelvikii keessa sirrii gad laaluu. Third Leopold Manuabari. Kaayyoon isaa tokko tuunaa presentation. Waan gadii tana jira. Descent and attitude hanga isiin gad deemtee fi attitude akka isiin itti jirtu. To determine the degree of flexion of fetal head. Hanga mataan mucaadhaa sun gajji'ee jiru. San beekuudhaaf. Akkamiin ilaalla isaa kana? Deep pelvic palpation ilaaluudhaaf use both hands harka lachuu fayyadamteeti jalqaba presentation ilaalta. Parts of fetus on lower uterine pole of the uterus. It may be cephalic. Kutaa yookaan baantii yookaan kallattii gadaamessaa gara gadii kanaan wanni jiru suni presentation jaaniin. Cephalicii ta'uu danda'a, mataa ta'uu danda'a, wanni gadii tana jiru. Biriichii ta'uu danda'a yookaan shoulder presentationii ta'uu danda'a. Meetadiin isaa kan ittiin ilaallu facing foot parts of the woman. Palpate fetal head pressing downward about 2 inches above inguinal ligament. Garam garagalteeti qaqqabachuu qabda jedha. Gara miila haadhaatti fuula garagalteeti harka kee garas garagalchitee akkana qaqqabatta jechuudha. Akka namtichi kun qabachuu jiru kanatti fuulli kee garagaluu qaba. Gadii tana laaluu qabda jechuudha. Waan gadii taniin jiraa beekuudhaaf. Malli afuraffaadha. Paulik Jiriip jaaniin. Fourth Leopold Manuabari kun mala afuraffaa. Kaayyoon isa kanaa to determine engagement of presenting part. Hanga lafee keessa gasseen. Lafee haadhaa saniin lafee pelvikii san keessa wanni gaxaanu sun hanga gasseenta. To now presentation in the descent of fetal head. Waan gadii saniin jiru presenting part san beekuudhaa fi hanga mataan mucaadhaa walii gajjee jiru. Engagement yeroo jaan when biparital diameter of fetal head is pass through pelvic brim. Yeroo mataan mucaadhaa banaa yookaan biriimii pelvikii haadhaa san keessa gasseeni engagementii jaan. Sirriitti keessa gad dabruu ni danda'amu hin danda'u beekuudhaaf. Akkamiin ilaalla isa kana? Using thumbs and finger quba guddaa kanaa fi
quba kaan fayyadamneeti. Grasp lower portion of abdomen above symphysis pubis. Bakka symphysis pubisii kanaa olitti garaa haadhaa kana sirrii qabna walitti. Pressing slightly and make gentle movement from side to side. Gamanaa gamasitti kana sosoofna. Feel occiput and sinciput. Gara duraatii fi gara boodaa sallaalla. Note which is lower. Kamtu irraa gad jira laalla. Harka kanaan qabanne. Presenting partiin kun yoo gasseenee jiraate lafee tana keessa yoo gasseene it is engaged if it is not movable. Yeroo akka sossoofnu san yoo nu sossoo'uu dide mataan sun keessa gasseenee jira. It is not yet engaged if it is still movable. Yoo sossoo'u taate gamanaa gamas ka sossoo'u yoo taate garuu gad deemee jira gad hin seenne garuu mataan sun. The head is engaged when largest transverse diameter has passed the pelvic brim. Yeroo guutuutti garri irra caalu keessa gad seene sirri gad dabre jira. It can be diagnosed on palpation when 2/5 of head is or less is felt above brim. Lafee sanii olitti takka shanaffaan yookaan immoo 2/5 mataadhaa qofti yoo tuqamu taate karri irra caalu gad dabree jira jechuudha. Mataa kana keessa. The head should be engaged in primigravida after 36 weeks. Warreen kanaan dura dahin irratti mataan torbaan 36 geenyaan gasseena lafee san keessa. Primigravida yoo taate. Akkamiin laalanii public grip jechuun akkana qabdee laaluu tana sossooftee jechuudha. Gasseen immoo gadi hin seenne ilaaluudhaaf. Amma akkaataan physical examination itti godhan keessaa malli sadaffaan auscultation dhageeffachuu. Fetal heart sound are heard over area of left scapula of fetus. Lafee ceekuu tana gubbaadhaan dhagayamti. Scapula jechuun lafee ceekuu tana asirraan dhagayamti. Normal ratiin hangam takka? Fetal heart ratiin daa'ima garaa keessatti 100 hanga 180. The fetal heart beat first heard at 20 weeks. Jalqaba kan dhagayamtu torbaan 20 waggaa geesse. On the side of back dugda irratti dhagayamu eegalti. Below the umbilicus encephalic presentation. Amma waan gad aane san irratti hundaa'uudhaani umbilicus gaditti kan dhagayisu yoo mataadhaan gad seente yoo harri gad deemu sun mataa taate handhuuraa gadi dhageessa. Yoo biriichii taate immoo handhuuraa oli dhageessa. Filaankii irratti kan dhageessu immoo cinaacha irratti kan dhageessu in occipito posterior position yoo garagalte jechuudha. Cinatti yoo jiraatte filaankii irra dhageessa jechuun cinaarra dhageessa jechuudha. Amma fetal heart beat meeshaadhaanis ni ilaalanii feetoskooppiidhaanis ni ilaalan akka isiin tun dhageeffachuu jirtu kanatti. Inni itti aanu pelvic assessmentidha. Pelvikii haadhaa laaluudha. Assess external genitalia after consultation by. Eega sirriitti gorsitee booda qaama hormaata isii kana laalta. Wanni ati irra laaltu sun maali? Observe vulva for varicositis. Varicositis jechuun hiddoonni dhiigaa achirra jiran yoonii fi garmalee ta'anii jiraatan sallaalta. Akkasumas edeemaa dhiita. Vulvaal wartii. Wartii jechuun kormamuu jechuudha. Boroo jaaniisan. Akkasumas sooriin ilaalta. Madaa. Episiotomii kanaan dura yoo godhamee jiraate. Circumcision scar dhayna qabaa godhattee yoo jiraatte godaannisa isii ni ilaalta. Observe for bleeding and discharge. Dhiigaa fi dhangala'aa irraa yaa'ullee ni ilaalta. Vaginal examination is not routine practice during ANC. Wanni ati beekuu qabda. Waan ifa ANC follow upidhaaf dubartiin takka dhufte yeroo hundan godhamu ilaalamu. The most common indication qaba. Wantoota qaama hormaata akka laaltu si godhan.
Symptom of STI faa yoo qabaatte mallattoolee dhukkuba walqunnamtii saalaatiin dabranii. Vaginal candidiasis kun egaa dhukkuba. Bacterial vaginosis yoo kana qabaatte dhukkuboota STI isaan kun. History of female genital mutilation seenaa dhayna qabaadhaa yoo qabaatte. Screening for precancerous cervical lesion madaa sarviksiidhaa kaansariidhaan dura ni qabdi moo qabduu laaluudhaaf. Vaginal bleeding yoo qabaatte. Speculum after 28 week of gestation. Speculumii fayyadamaniiti laalan. Eega torbaan 28 dabartee booda dhiiga qabaatte. Suspected leakage of amniotic fluid. Yoonii fi bishaan sun karraa yaa'u jiraatan taate amniotic fluidii bishaan garbaa sun irraa yaa'u jiraatan shakkame ilaalama. In the suspected preterm labor ciniinuu yeroon hin gahin yoonii fi sun shakkamte ilaalama. Extremity irratti maal laalama? Examine for bone alignment. Haala lafeensi sun itti teessuu ilaalta. Deformity ni qabdi jajallina. Look for dependent edema. Iita bakka silaa iita'uun hin malirra jirtu. Peritibial and pedal. Naannawa tibiyaadhaatii fi pedal jechuun gubbaa tana, tibiyaa jechuun lafee jilbaa fi koomee jidduu tana. By applying finger tip pressure for 10 seconds. Sekondii 10 akkana gad dhiibdee 100%, 80% keezii noormaaliidha. Itti dipendentiidhaa fi non-dipendentii jira. Bakka warreen ulfa qaban iitawanii fi bakka ni ta'u jira. Amma miila faarraan iita'uun dubartiin ulfa qabdu kuni beekama. Non-dipendentii deemaa jira immoo bakka yoorra jiraate rakkoon jira. Faashaalii deemaa yoo qabaatte, fuulli faayyoo hiite, haandii deemaa, harki sakraalii deemaa gara duubaa sanii yoo hiita qabaatte sakraniirraan. Abdominal wall deemaa gara garaa kanarraa yoo hiita qabaatte. Distended vein. Veiniin isirra deemu kun gar malee yoo hiitee taate kanaas ni ilaalta. Inni biraa laboratory investigation qorannaa laboratoriiti. Qorannaa laboratorii irratti maaltu ilaalama? Following test should be done for all pregnant women. Dubartoota hundaafuu qorannaan tun taasifamuu qabdi. Ka jalqabaa hemoglobinii. Hemoglobiniin normaaliin 10 irraa hanga 14ti. Hematokriitiin immoo dubartoota 37 hanga 47ti. Yoo ulfa qabaatte 33 irraa hanga 44 jiru. Kana wanni gootuuf to detect anemia. HIV ni ilaalta. Screening for AIDS may begin as common part of initial visit. Yeroo jalqaba dhuftu ni ilaalta. VDRL kun immoo dhiiga ilaaluudha. Serological test for syphilis. Fantooni qabdi moo qabdu ilaalta. Hepatitis B virus, RH factor, blood group kanallee ni ilaalta. To determine if client is RH negative. Isiin tun negative yoo taate maaliif RH incompatibility jiraachuu waan danda'udha. Urine analysis ilaalta. Dipstick waan proteinii ni jira, shukkarri ni jira dhiigasii fincaasii keessa. Microscopiidhaan ilaalta. Gram stain bakteeriyaa achi keessa jirullee. Ultrasound before 24 weeks. Torbaan 24 duratti kompiitara ilaalama. Follow upidhaa jira. Follow upiin tuni traditional antenatal care visit jedhamu hamala aadaadha. Every 4 weeks until 8 weeks gestation jedhama. Hanga torbaan 28 geessutti torbaan 4 akka ilaaltu. For low risk pregnancy. Every 2 weeks until 36 weeks. Torbaan 2 hanga torbaan 36 geessu. Achii booda torbaan 36 irraa hanga dhaltutti torbaan dhuftee ilaaluu qabdi jedhan. Kunimmoo traditional antenatal care visit. Kun ammoo follow up antenatal care'iin
Kuni kan fooyya'e iskeejulliin first visitiin guyyaan isiin jalqaba dhuftu better before 60 weekii torban 16 dura yoo dhufte gaariidha. Second visitii lammaffaa kan isiin dhuftu torban 24 fi 28 jidduutti. Third visitii 30 fi 32 jidduutti deebuu qabdi. Fourth visitii 36 irraa hanga 40 jidduu ta'uu qabdi. Kuni traditional. Kan ammaan tanaa ANC iskeejuliin amma jiru. Akka WHO moodeliin ANC moodel lafa kaa'etti minimum 8 ANC contact yoo xiqqaate yeroo 8. First contact guyyaan isii should take place in first trimester up to 12 week of gestation. Hanga torban 12tti jalqaba dhufte kan ilaaluu qabdu. Two contact is scheduled in second trimester. Second trimester keessatti yeroo lama dhufuu qabdi jaan. Torban 20tti fi torban 26tti dhufuu qabdi. 5 contact yeroo 5 third trimester keessa yeroo 5 dhufuu qabdi. Torban 30tti, 34, 36, 38 fi 40. Kun first contactiin takka. Kun ammoo yeroo lama, kun yeroo 5, walii yeroo 8 jechuudha. Yeroo 8 kana deebuu qabdi. ANC scheduling appointment beellamnis first appointment during first trimester yeroo jalqabaa baatii 3 jalqabaa keessa ta'uu qaba. Second appointment 8 week later torban 8 booda 2 months booda jechuudha. Third 6 week later torban 6 booda. Fourth and fifth 4 week takka ammoo months apart baatii booda. Then rest every 2 week. Achi booda wilii hafe torban 2 deebuu qabdi jaanan gadaltutti. Within this model, the word contact has been used instead of visit. Amma yeroo ammaan tanaa kana visitiin jaan contact jaan malee jechee bakka bu'ee jira. It is imply active connection between pregnant woman and the health care provider. Hidhata dubartii ulfaatii fi ogeessa fayyaa san jidduu jiru. Sani malee that is not implicit word visit. Nama jecha visit dhufuun hin ibsumma. Point to be advice on ANC. Dubartii ANC dhaaf dhufte irratti qabxiileen gorsa barbaaddu tana. Tokko advantage of antenatal check-up faayidaa isaa ni gorsanii. Use of TT tetanus toxoid vaccine faayidaa isaa. Not lifting heavy load ba'aa ulfaattuu lafaan fuudhanii. Exercise and recreation sochii qaamaa salphaa fi recreation jechuun bashannana qabuudha. Rest at least 10 hours at night. Halkan sa'a 10 boqonnaa godhuu qabdi. 2 in afternoon. Guyyaa keessa immoo yeroo sa'aatii 2 godhuu qabdi. Clothing should be comfortable. Uffanni isiin uffattu kan isiin mijatu ta'uu qaba. Breast care and bathing. Tajaajila harmasiitii godhachuu qabdi. Dhiqachuu qabdi amma. Tiitiin kuni tetanus diphtheria vaccination scheduling akkami during pregnancy and beyond yeroo ulfaatii fi olitti vaccination during pregnancy has triple life protection purpose. Triple life protection jechuun lubbuu 3 eega. The mother, the fetus and the infant. Haadhaa fi waan garaa jiraasanii fi hoggaa gabbuuti. Lubbuu 3tiifuu ittisa qaba. Tetanus toxoid vaccine kun tiitiin kuni has been replaced with tetanus diphtheria vaccine bakka bu'e. TD dha. Duraan TT ture amma TD. Administer at least TD1 and TD2 during pregnancy for all women. Dubartoota hundaafuu yoo xiqqaate TD1 fi TD2 fudhachuu qabdi. Unless certified with TD5. Warreen TD5 fudhatte jedhanii ragaa kennaniif yoo taate malee.
Inni hubanni inni ittisu maali? Prevent maternal and neonatal tetanus. Haadhaa fi ilmoo irraayis manjalloo ittisa. Teetaanasii. Yeroon isa fudhatan yeroo tan time of administrationidhaa fi duration of protection qaba. TD'n kun. Waani at first contact godhatti yeroo dhufte. Waata kan ittisu kun zeeroodha. TD2 isa jalqaba TD1 sanirraa torbaan 4 teessee dhuftee fudhachuu qabdi. Kun amma 1 hanga 3 ittisa. TD3 hoo isa TD2 sanirraa at least 6 months after TD2 baatii 6 irraa turteeti dhuftee fudhatti kun 5 ittisa. TD4 at least 1 year after TD3 sadaffaa sanii egaa fudhatti amata teessee dhuftee fudhatti kun 10. TD5 at least 1 year after TD4 4 sanii egaa fudhattee booda amma tokko teessee fudhatti kun 99% dha all child bearing year amata hanga achi booda isii hafe irraa ittisa jechuudha. Kabira deworming during pregnancy yeroo ulfaa farra raammoleedhaa kennuufi dubartootaaf. From different parts of Ethiopia, magaa Itoophiyaa garaagaraa keessa. An overall prevalence of intestinal parasitosis faffaca'iinsi maxxantuu marrimaanii keessaa kuni parsantii 32 irraa hanga 70. Which qualify one of WHO criteria. Greater than 20% prevalence for mass deworming jaani. Akka waliigalaatti nama hundaafuu qorichoota farra raammoleedhaa akka fudhatan kan WHO ajaje. Deworm all pregnant women with single dose of albendazole. Amma warreen ulfa qabaniif albendazole abbuma tokko kennaniif. Yookaan immoo mebendazole miligiraama 500 after first trimester booda kennaniif. Albendazoleen kuni broad spectrum anti-helmintic dawaalee raammoodhaa keessaa raammoo hedduu ajjeesuu danda'u. Including tapeworm illee raammoo minni illee dabalatee jechuudha. Should not be administered in first trimester. Garuu of eeggannaa qaba. Jalqaba first trimesterii keessa hin kennamuuf. If the woman health condition is deterioration. Garuu yoo sababa raammoon itti heddummaatteef haalli haadha tanaa kun garmalee kan gabbuu jiraatu taate usually duutu askaariyaasisii faadha yookaan immoo teeppiwormii faadha yookaan immoo anemiyaadhaan hanqina dhiigaati. Usually warmii warreen qabu anemiyaadhaatu baay'inaan deddeebi'aa oola. Warreen first trimesterii keessatti kanaan rakkachuu jiruuf albendazoliin kennanuuf eega jenne mebendazole can be administered. Mebendazole bakka buufnee kennuufii dandeenya. Kabiraa dental careedha. Tajaajila ilkaaniiti. Diet nyaata rich in iron, protein, calcium, vitamin and mineral nyaatota akkanaa kan akka nyaattu. No smoking, no alcohol. Kana gorsina. Warning ilaalama. Danger sign of pregnancy. Mallattoolee balaafamoo ta'an yeroo ulfaa. Inni jalqaba vaginal bleeding of any amount and any time during pregnancy. Inni jalaayyoo irraa yaade. Hanga fedhees haa ta'u, yeroo fedhees haa ta'u, ulfuma keessatti dhiini irraa yaanaan danger sign. Weight gain greater than 1 kilogram in 1 week. Torbaan tokkotti kiiloo takkaa ol yoo dabalte. Kuni danger sign. Chill, rigor or fever. Yoo itti qorre garmalee. Takkaa immoo yoo qaamni garmalee walitti kokottuunfate yookaan immoo yoo laayidaan itti dhufte. Lack of fetal movement over 24-hour period. Once quickening has been established. Eega garaa keessa taphachuu eegalte. Sa'aatii 24 oliif yoo isii sossootu dhabde garaa keessatti. Burning or urination yeroo fincaantu fincaan gube. Skin rash qaamarratti yoo waa faffaca'an. Premature onset of contraction osoo yeroon hin gahin torbaan 37 dura
yoo wali kottoonfachuu eegale gadaamessi pushing down pain yoo dhukkubbiin itti dhagahamtu taate. Rupture of membrane membranein yoo ni dhohe. Sudden gush of fluid or leaking of fluid from vagina tasuma yoo bishaan irraa gad naqaman yookaan immoo dhangala'aan vaginaa keessaa yaa'e. Persistent nausea and vomiting lolloncii fi hanqisaa addaan hin cinne. Severe headache dhukkubbii mataadhaa cimaa. Dizziness and blurring of vision lafti maruudhaanii fi ija arguu dadhabuu. Convulsion gaggaba yoo qabaatte of wallaaluu. Persistent cough yeroo ulfaa qufaa addaan hin cinne qufaa goggogaa takka immoo haqee qabuus haa ta'u. Swelling of hand and face dhiita harkaa fi fuulaa yoo qabaatte mallattoon tun hundis danger sign during pregnancy jedhamti. Inni xumurarra ilaallu selection of high risk mother dubartoota rakkoo cimaa qaban filachuu addaan baasu. High risk mother are those who need special care by obstetrician and other medical specialists during pregnancy, labor and delivery. Warreen rakkoo cimtuu qaban jennu kun warreen tajaajila addaa ogeessa ulfaatii ilaalamuu qaban. Takka immoo specialistii wal'aansaa kabiraatiin warreen tajaajila barbaadan yeroo ulfaatii fi yeroo ciniinuu jirtuu fi yeroo deessu sana. The following conditions are considered at risk and always encouraged to attend antenatal clinic and to deliver in the hospital. Warreen amma riskii high jennuun sun kan hospitaalatti akka dahan nuti goonu sun tokko giraandii maaltii paaraa warreen ta'u warreen 5 ol dhan. Multiple pregnancy warreen qabu lakkuu big baby yoonii fi ilmoon sun garmalee guddatti. Maternal age is less than 60 years. Yoonii fi umriin isiisanii 16 gad taate. Primi gravida above 40 years. Kanaan dura yoo takkaa dhaluu baatte akkasumas amata 40 ol yoo ulfooytu taate. Previous CSC kanaan dura baqaqfamtee yoo dhalte taate takka forcepsiidhaan vacuum meeshaan harkisanii yoo keessaa baasan. Prolonged labor of 24 hours kanaan dura ciniinuu sa'a 24 ol irra turte yoo qabaatte seenaa kana. Perinatal disease dhalattee stillbirth jechuu dhalattee ilmoon jalaa duute kanaan dura premature delivery osoo bakka hin gahin yoo dhaltu taate. Postpartum hemorrhage faa yoo qabaattu taate seenaa. Intrauterine fetal distress garaa keessatti ilmoon du'uufa ilmoon ukkaamumuufa kanaan dura yoo qabaattu taate warreen kun high risk waan ta'aniif hospitaalatti gadaan taasifna. Kabira RH negative mother yoo taate mal presentation kamalee yoo dhufte antepartum hemorrhage dhiiga qabaatte. Hypertension yoo qabaatte yeroo sun akkasumas cardiac disease fa dhukkuboota onnee dhukkuboota sukkaraa renal disease warreen akkanaa kana yoo qabaatte high risk mother waan taateef hospitaalatti gadeessu taasifna. Kanaafuu eenyisi kana fakkaatti galatooma.